ilaalaa jirruuf miira keessa jirra. Waan kana eenyu akka godhe sin beekna. Jirra namoonni hedduun duuba keenya jirra. Sagaleen kun jira miti? Jirta dhagaamaa baba. Sagaleen kee akkaawuntii gaafa akkaawuntii irraa ka'ee jedhee akkaawuntiin hundi isaatu nu harka jira ture nuti bira jirra akkaawuntiin qilleensa irra Gaafi abbaan barbaade akka barbaadetti dhufee gaafachuu hin danda'u. Yeroo mucaan taphattu sana keessa namni dhufee waan tokko hin goone hamma dubbii barbaachaaf jecha dhufee wanti waan tokko dubbatu tokko hin jiru. Jarri asirratti dadhabanii leenca kudha tokko meeqa kennaa jiran iyyuu irra deebi'anii gargaarsaaf birrii intinaa godhaa jiru. Namni waan tokko bakka sana dhufee sila irratti hin argamne waan tokko dhufee dubbachuu waan tokko gaafachuu mirga hin qabu. Itu waan intinaan taaneeti, itu waan akkaawuntiin intinaan taaneeti kan mubeen maaliif nuu kenne. Moo waan biraatii fi intinaa godhaa jiru. Maal naal tokko daangaa darbuun maaliif barbaachisa? Lamin asfallaga. Namni afaan hin dhabne hundi keenya iyyuu afaan hin dhabne. Nama gaarii ta'uu yaalaa jirra. Nama gaarii ta'uu yaaluun immoo akka namni nama tuffatu nama hin godhu. Akka abbaan barbaade waan itti dhufu dubbatu nama hin godhu. Biyya tokko keessa jirra abbaan barbaade yoo intinaa taate maakii yoo ta'e jedhe kunoo bilbila qabdi biyya tokko qabna maal ta'e jettee dhuftee hin gaafattu asirratti waa meeqaa darbee kee dubbachuun maaliif barbaachisa? Mubaarak kan inni ergi silaatii wajjiniin cinqamaa jiru ko waan ta'e weerraa argachuuf miti birrii qixxeessaa birrii kooyinii 500 kan intinaa ta'e qixxeessaa nan kaffala jedhe innis ikkoo tiiktookii kanarraa waan argate malee waan dhuunfaatti yookaan isin bira keessanii miti kan inni itti intinaa ta'aa jiru. Kanaafuu yoo ta'u wal kabajne otoo bakka walii beekne gaarii ta'a. Yoo moo hundi keenya iyyuu hin baalaganne jennee banne hundi keenya iyyuu baalaganne hafna wanti namni wal sodaatu tokko hin jiru. Yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'ee jedhee akkaawuntiin dhaqaa sarchi godhaa laalaa. Ittiin bu'inaa jedhamnaan nama meeqaan biyya alaati nama waa'ee akkaawuntii waa'ee tiiktookii beeku nama meeqatti bilbilee wajjin yaalaa turre. Yaallee dadhabne akkaawuntiin guyyaa 3 guyyaa hamma ta'e eegaa nuun jedhe yookaan hin deebi'a yookaan hin deebi'u. Quufuun baay'een barbaachisu yaa jara keenya. Naaseenis akkalas naaseen ngaa bakka. Mootii koo keebeekii galatoom ulfaadhu mootii koo doolaara 200 gara zeenitiin na ergiteetta na qaqqabeera galatoomi mootii koo mootummaa. Ayyee ammas namni dandeessanu namni waadaa galtaniif gargaaruu dandeessu warri hin dandeenye afaan banuun hin barbaachisu. Warri waan tokko sumnii tokko waa tokko nama gochuu hin dandeenye ofii isaatiif kadhatee jiraatu akka afaan banu intina. Deem boona jiraatu kun keessan akka intinaan ta'a. Maa inni? Kanaafi Mubaarikiin bakka rakkoottis bakka gaddaattis bakka gammachuuttis kan nu wajjiniin dhaabbatu Mubaarikiin sobsiibisuudhaaf yaadina. Wanti sobamu tokko ittiin hin jiru. Isatuyyuu as taa'ee mana taa'ee xaba isaa dhiisee sagantaan kun iyyuu akka intinaa godhamu kan godhe. Tiiktookii isaayyuu kan banee kenneef tiiktookiin kun kan Mubaaraki. TikTokiin inni amma ittiin fayyadamaa jirus maqaa isiitti jijjiiree naasuu keessa waan inni godhe ilaalaa. Kanaafuyyuu nama sobsiisuudha yookaan nama waan ta'e gochuudhaan yaalinaa bakka isin ga'a. Mubee waan dubbattu sirriidha. Aslan namni keenya jalqabumaa nama waan gaarii dalagu namni keenya ni keeqa maal akka inni taate hin beeku. Wallahi waan nama dhibu wanti hawaasa keenya kuni namni gaafii gaafachuun barbaachisaadha. Haa gaafatu rakkoo hin qabu
garuu akka itti gaafatuu fi bakka itti gaafatutu murteessaadha malee inni namni gaafii haa gaafatu. Haa ta'u waa hunda ija keessanii argartan namoonni hedduun kun akkaawuntiin waan ta'e jechaa jiranii gama adda addaatiin jechuudha. Walumaa galatti obboleeyyan keenya gaafa waa dubbannu keessatti harkisnee bakka wayiitti waliin galchinu yoo namni tokko waa dubbate nama san irra dhaabannee harkisnee dubbisan bakka gandaatiin hin qaqqabsiifnu dhiisa. Obboleettiin teenya tuni isiin tayyattis teenya turis teenya. Na guddisitti nagarsiisa akkatti gubate. Yaa. Asitti kaleessa viidiyoo isheetan duutu godhe. Kuni akkaawunti isheeti. Kinoo. Kana barbaadne ijji kana agartu soba jechuu viidiyoo isheetan kaleessa duutu godhe mubeetti taa godhee jira mubeenuu arguu danda'a. Dubbii keenya irratti wanti siin gaafatte guutummaan guutuutti akka barana ummannee walii galee yoonii maanyaa sana irratti riipoorti godhaa ture malaan cufattanii isa jedhu sanadha. Kunoo laala akkaawunti baaneen argitanii yaa ummata keenya ani hin dubbadhu malee ani hin dubbadhu rabbiin narraa dubbata ana kijibaa gochuudha wanni isin ana narraa hin jiru akka namaa callisee yoo geema kiyya taphadhe alhamdulillah tokko yoo deeme tokko dhufaa tokko yoo deeme tokko dhufaa xaxxanii dabdanii dhiiftaniitu. Ana tuuti qosi ana kijibaa gochuudha ofii keessanii xabaanala of godhaartu waan ummanni ilaalaa jechuudha. Ana kijibaa gochuudha bakka hin seenamne hin seenina sinii galee narraa namne maallaqni narraa namne doolaarri kum tokko 250 jechuun birrii Itoophiyaa 125 jechuudha sinii galee. Kanaaf bakka ajendaan hin barbaachifnetti ajendaa gochuu bakka dhaqanitti ana kijibaa gochuudha. Ani dubbachuun almuhim galatoominaa fi isuman sarchi godhaara baanedii sana fiduudhaaf sarchi godhaara akkuma isinitti ergeen jira dhageessanii ergeen jira ilaalamaa jira yoo nuu deebi'es ishoo inshaallah rabbadha deebisu ani hin gaabbu'an borga nama maallaqa si kennaa fi obboleessi keenya F35nis nama dantaa kanaa qabu miti feenuunis obbolaan keenya gargaartan galatoomaa gargaarsicha asumaan dhaabaan jedhan dhageessanii. Kanaafan jedhan nan beeka waan duuba dhuftu hin beekaan sinii galee kanuma tokko ol galee waa biraan haasa'iin gaariidha. Kanaaf gargaarsicha asitti dhaabaa mucaan na gargaaraa jettee hin jenne mungkin gara mucaatiin obbo komatamuu hin danda'a na jaran foon koo soogidda qaba sinitti mi'aa'a. Kanaaf gargaarsicha asitti dhaabaati akkaawuntii erginee jirra yoo rabbi deebise deebise dhageessanii yoo rabbi hin deebifne immoo qilee seenu wannan barbaade maali mucaan akkaawuntiisii argachuu kun akkaawuntii namoota meeqa gurguddaa meeqa qabu kenneef maallaqa hootee kennameef itti fufaa warreettan hin balleessitan silum hin fufamin jedheedhaan nan beekaan galgalli keerii hin qabdu xumura waltajjii kana akkasii akka taatu nan beeka yoo kijibatees qabadhaa intala Oromooti feetan fannifadhaa feetan ajjeesaa feetan lafa harkisaa dantaa mubaarakii miti an bakka namni miidhamaan argametti dhaqee ummata keenya miidhama akkanaa jira jechuu malee barbaaddanu gargaartu barbaaddanu dhiiftu dhageessanii itti fufaa warreettanu kottaa ol galaa itti fufaa maalitti cufuudha doolaara 1,250 ummanni keenya nuu buuse doolaara 1,250 anatu kenne akkaawuntii anatu kenne maali kan itti fufamu inuma hin fufamu wallaahi inuma hin fufamu du'een galgala malee birriin tokko itti fufamu dhumate yoo rabbi immoo isiidhaa deebise dachaa argatti. Warri gubdan gubattan warri gubuutti hirmaattan gubattan sinii galee hin milkooftan hin milkoofne isaak zeenuu wallaahi bira ture yeroo sana an bira elaa kunoolaa elaa yeroo liivii irra jirtudha liivii dhumarraa akkuma kana ta'e nu darbate liivii irraa ijoollee darbatetu ijoolleen caffaraa jirtu kunoo screenshot gooneerra. Hunduma liivii dhumarraa intinaa ta'e hundi keessanas turtan yeroo liivii sana liivii irraa darbatame mucaan liivii irraa baateeti miti wanti akkaawuntiin intin godhame ituu liivii irra jiruuti kan inni darbatame ba'e wanti biraa tokko hin jiru namni as jirtan hundi keessan hin beektu waan ta'eef utuu liivii irratti kunoo ijoolleetu caffaraa jirtuuti kan jara harcaasee akkaawuntiin deeme. Kalas rabbi si dhaaba deebisu ammuma isatti jirra ammayyuu isatti jirra wayye dhumela kalas garatuma jedhanii mee ammadi isaati obboleetti kottu qabadadhu taban kennatti erge akkaawunti kanke paaswoordii fi wanni kanke keessaa nama naa ergame ergamee jira akkaawuntiitti hin bubuunu
eekeetti ergamee jira. Eekee erga jira. Laalu barbaadeeti bara akkaawuntiin duba baan hin jiru meeqa baan jiru eessa jirare? Akkaawuntii hin mul'atu maa akkaawuntiin kun anatu kenneefi inni 56 kun natu kenneefi kan kooti. Kiyya siin galle akkaawuntiin hin gubate moo osoo hin beekin waan biraa tuqameeti yoo gubate baan jee fidaree baan hin jiru. Akkaawuntii asliin tokko malee badanii kana kan deebise eekeedha miti isatti kennineerra. Heeraanis yeroo si online irratti deebite isatti heeraanitti sin kennina. Akkaawuntii bar sarchi godheetiin amma akkaawuntii inumaa maqaan isiitu hin jiru bar. Akkas ta'e wallahi baanidii ta'e. Yoo baan ta'e Baanidii ta'e. maaliif hin garsiisu? Eekee xiqqoo si eekeeni waa'ee akkaawuntii kanarratti heeraan waan akkasii kun kan aslii irratti hedduu gargaaranii jalatti kenninee jirra. Yoo rabbi deebisiise yoo hin deebine dantaa isaati. Isa kana amma booddee keessaan gaafadhu makii koo dhiifamaa wajjin amma isa sin qalbii cabdee maallaqni si jalaa gubate bakka buusaafii jirra. Sana bakka buusnee fi akkaawuntii si warri deebisuu dandeessan hundi keessaniyyuu xiqqoo si guyyaa lamman tokko eekeedhaa kenneetanii yoo eekeen deebisee fi innuu deebi'ee isaan dhufti. Anis wantan akkaawuntii kiyya kennee fi murtii kottu gale. Akkaawuntii kiyya wantan kennee fi akkaawuntii namarra dhiisee maal utuu hin taane obboleettii keenya qalbii cabde mataa ol qabnaa laafi. Sini galee. Kanaaf xiqqoo si guyyaa lamman tokko warra jala deemtanii soba jalaa artanu. Namni waa hin gaafate. Namni waa karaa sinii banamee jira. Afaan keessan hin baninaa. Keessanii warri karaan sinii baname afaan keessan hin baninaa. Afaan keetti mukka galu. Akkaawuntiin kunis kan kooti bilookiin si godha. Saada naa akkaawuntii yoo gubate maaliif baan hin ta'irree baan kajoo maaliif hin jiraatin? Turuun. Baay'ee qaishee erga. Thank you, galcheera jedhee dhibbal. Saayidaan nuti irratti tinaase. Akkaawuntiin ni gubate moo deactivate? Akkaawuntiin makii bari wannoo ta'e nakim akkaawuntii osuma liivii irra jirru baan dedheerra nuti. Maali deactivate jirikoo? Deactivate jechuun kan abbaan deactivate godhatu. No osoo hin beekin xuxuuxanii yoo xuxuuxee yoo jeetti bara. Akkaawuntii yoo gubate maaliif duuba akkaawuntii baan teeje akka keenya akka karaachuu akka keenya hunda baan jeemaan finnere. Injuru barisi maqaa nafse mabadee sinjira bar nafse online irratti jiru asin deemne bar yoo gadi tuttayyattu akkaawuntii wayii xiqqaa wayii xiqqaa qabdu. Maali barbaachisaa mucaa gargaarree biraa deemna. Maa inni makiimin maalan namaa jechuudha inni kirkiree kana kaasuun. Maal miti bara akkaawuntiin hin gubanne moo ni gubate gaaffiidha yoo gubate baani taa'e. Nin ergaa fi dhiisi kana sararkoo qabu. Isiin shakkiidha malee waa biraati miti. Kan makii ifumaan ifatti intinaa ta'e jechuun maal maqaan isaa deactivate ta'e jechuun kan abbaan deactive godhatee yeroodhaaf deebi'ee banuudha. Akkaawuntiin eekeetti kennine siin jenne. Dhumeera dubbiin. Eekeetti kennine kunooti ilaalaa uummata keenya. Ilaalaa kunoo. Screenshot ni qabdaa miti mube screenshot. Kan eekennaa kenne mul'isa dhiisi. Ani Kuni garuu hin dabbara ifama wajjiniini. Jala warri na arrabsitan La wallahi hin dabbara. Gaafum takka kuni waan barbaachisu miti. dabbara ani akkaawuntii hin banne Eekennaa erge ilaala akkana ta'e. Ilaalaa uummata keenya iskiriishii godhadhaa warri biyya faranjii. Yaasin boob waan hin deebiseef yaasin boob jalaayis akka amma isin jedhanitti badee jaheeti natti ergeen paasoordii deebisee jiraaf saniifuu ni yaada paasoordii na ergi akka siif deebu jechuu. Hundinuu yaadaa jira namni yaadaa hin jiru asii namni mana dhufee yaadaa jira. Heeraaniifi eekeetti ergineerra. Eekee jechuun nama leencaa sapportu godhaara nama sumuanii nurra barbaadu yookiin immoo akkaawuntii deactivate nu wajjin godhee nu wajjin tilaaluu miti. Dhiifa manaa godhe makii hawwanni hin taane bakka hin taane ta'a saamuun jaalladhu. Obboleetti keenya Sayidaa maallaqa qixxee sii kafala Sayidaa maallaqa qixxee obbolaan kee sii kafalaniiru. Amalumaan nagaatti. Kun anaaf bakka hin jiru namni keenya hin jaallatu maaliifi ana kijibaa gochuu ana maal yoo gubates gantaa kee yoo immoo gubachuu dhiisee dingata activate gootanii wal fahamaa yeroo gaarii naa qabadha geema kiyya deemeera doolaara 1,250 na sii kafala 1,250 walitti sii qabeera ummanni zeelii na gaafataa jira siifan kennisiisaa galatoomaa ulfaadhaa asumatti gabaabsee deemeeraan sii guuteera chaw. Ana amma koi waan gaaffii gaafachuu kiyya fadde bara akkana mata
أكاونتي يو خجوبتي مالي بوساتي خلاص أكاونتي كنت بكسب مسنين إن شاء الله وأنا بس